Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyootti guddaan gammadaa. Waaqayyo ni jiraachisee bara nuuf dabalee yeroo nuuf kennee guyyaa har'aatti immoo kanatti akka nuyi wal arginu Waaqayyootti godhee isatu nu eegee isatu nu jiraachisee. Kanaaf guddisnee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Har'agaa kan hin dhiyaadhee isa kamiin nyaachisaa jirraa maal nyaachisaa jirra isa jedhuudha. Waaqayyoon nutti dubbataa furri Waaqayyo nu barsiisa. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya guddisnee si galateeffannaa. Galanniif ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Situ jiraachisee har'aan nu ga'e yaa Waaqayyo. Situ haala hundumaa keessa nu dabarse. Situ yaada fooniitti yaada biyya lafaatti akeeka diina keenyaatti dabarsee nuun kennine. Kanaaf jiraanne har'a geenyeerra. Kanaaf guddisnee si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Amma kottuuti nuyi barsiisi. Hafuura kee nuuf ergi nutti dubbatu. Giraa keenyatti laphee keenyatti dubbatu yaa Waaqayyo. Barsiisaa gaariin isa waan ta'eef. Hafuurri kee dhufee nu haa barsiisu. Ana garbittii kee gargaari. Qodaa kee godhadhu jireenya koo keessa darbii. Namatti dubbachuu barbaaddutti. Nama gorsitee deebisuu barbaaddutti. Karaa barbaadde nama barbaaddetti dubbadhu yaa Waaqayyo. Maqaan kee bara baraan haa galateeffamu. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa isa kamiin nyaachisaa jirraa maal nyaachisaa jirra isa jedhuudha. Waaqayyoo jireenya keenyarraa wanta eegu qaba. Kanaafituu jireenya keenya Waaqayyoo yeroo yerootti nu nyaachisa. Kanaaf dubbii isaa nuuf kenne. Kanaaf hafuura isaa nuuf kenne. Waaqayyoo wanta nurraa eegu qaba jechuudha. Akkanuma nuyi ijoollee keenyarraa wanta eegnu qabnu yeroo dhalatanii guddatanii jabaatanii jireenya ijoollee keenyarraa eegnu qabna. Expectationii guddaa ijoollee keenyarraa qabna. Waaqayyoos akka ijoollee isaatiitti wanta nurraa eegu qaba. Garatti guddachuu nurra jiraatu wanta nurraa eegu qaba. Egaa maal jedhaa warra gara warra Efessoonitti Waaqayyo namootaaf kennaa kenne akka hojii itti waamamne sanatti ittiin guddachuuf jedhe. Waaqayyo maal nu kenne? Kennaa namootaaf kenne, kennaa hafuuraa nuuf kenne akka ittiin guddannuuf. Waaqayyo kanaafi jireenya ijoollee isaarraa guddina barbaada, guddina eegaa, guddina nurraa barbaada jechuudha. Akkuma ijoolleen keenya dhalatanii akka isaan guddatan barbaannu Waaqayyoos guddina nurraa eega. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taanee guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti hin taa'edha. Hamma maalitti? Hamma guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyuttidha. Maayidhaan warra Efesoon hamma safara Kiristoos bira geenyutti guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti hin ta'a. Kun safara keenya jechuudha. Safarri keenya eenyu? Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Isa qajeelaa, isa qulqulluu, isa mudaa hin qabne gara sanatti guddachuutu nuuf ta'a jechuudha. Akka ijoollee Waaqayyooti Waaqayyo safarri inni nuuf kenne ilma isaa Yesuus Kiristoos isa jiraataa, isa qulqulluudha. Gara sanatti akka nuyi guddannu barbaada Waaqayyo. Akkuma ijoolleen keenya gara isaanitti guddatan akka waan barbaannu akkuma qabnu Waaqayyos ilma isaa Yesuus Kiristoositti akka nuyi guddannu barbaada. Tifufee kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaadha. Gara kamitti? Kottaa karaa hundumaa jireenyaan deddeebii keenyaan hojii keenyaan karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddanna. Gara Kiristoositti jedha asirratti. Gara kamitti? Gara Kiristoositti hin guddanna. Kan nu ilaallee adeemuun nurra jiraatu isa waan ta'eefi kottaa gara isaatti karaa hundumaatiin gara isaatti hin guddanna. Jireenya hafuuraatiin, jireenya fooniitiin, deddeebii keenyaan, ilaalcha keenyaan, yaada keenyaan, hojii hojjennu hundumaan, adeemsa keenya hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddanna jedhee dubbata. Kanaaf ijoolleen keenya akka isaan guddatanii fi dhalatanii
wanta irraa eegnu waan qabnuu fi iddoo itti eegnu sana akka isaan ga'anii fi nyaata isaan barbaachisu kenninaaf. Yeroo dhalatan aannan kenninaaf tinaanii wanta jabaa utuma jedhanii guddatanii akka isaan iddoo nu yaadne bira ga'an akka isaan ga'an barbaanna. Kanaaf karaa hundumaan ijoollee keenya gargaarri gara sanatti isaan geessina. Yoo ijoolleen keenya lafa nuyi yaadne ga'uu dadhabanii jireenyi keenya hin gadda. Akkasumas Waaqayyo yeroo ilmaansaa gara inni yaade sanatti guddachuu dadhabanii gara Waaqayyoos nutti gadda. Maaliif ijoolleen keenya yeroo isaan kaatee adeemtu hin gamman, yeroo isaan daa'imuutti ka'an hin gamman, yeroo isaan ka'an ijaajjan hin gamman, yeroo isaan deemuudhaaf miilla fuudhanii keessi keenya hin gammada. Jireenya ijoollee keenyaa ilaallee guddina isaanii ilaallee guddina isaanii har'aa bor ilaallee jireenyi keenya itti gammada. Waaqayyo abbaan keenyas deddeebii keenya har'aa bor ilaalee nutti gammada. Waaqayyo akka fedhasaaf akka jaalala isaatti yoo deddeebina ta'e. Garuu yoo nuyi akka fedhasaatti akka jaalala isaatti hin deddeebinu yoo ta'e, guddinni keenya gara isa fakkaachuutti hin deemu yoo ta'e, garaan abbaa keenyaas nutti hin gammadu. Kanaaf akkuma nu ijoollee keenyatti gammannu Waaqayyos akka nutti gammaduu fi kottaa karaa hundumaanidha. Karaa hundumaan karaa mataa isa nuuf ta'e gara Yesuus Kiristoositti hin guddannaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa wanta isaan barbaachisu goona ijoollee keenyaaf. Waggaan tokko yeroo ta'u waggaadhaan mana qorichaatti geessina. Manni qorichaa safara isaanitti guddatan waan qabaniif ijoolleen keenya yeroo waggaa tokko ta'anii safara sanatti madaalanii ilaalu. Waggaa lama yoo ta'an safara sanatti madaalamanii ilaalu. Yoo isaan achi hin geenye ta'e baay'ee hir'ataniiru ta'e waanti rakkinatu jira. Yookiin nyaata ga'aan arganne ijoolleen kun yookiin immoo jireenya isaanii keessa rakkinatu jira. Kanaaf guddachuu dadhaban. Kanaaf ijoollee keenya karaa hundumaa egaa gara sanatti akka isaan adeeman, gara sanatti akka isaan guddatanii fi ijoollee keenya geggeessina. Yoo aannan duwwaa hin nyaachisne ta'e gara sanatti guddachuu hin danda'an ijoolleen keenya. Kanaaf akka jedha Ibroota irratti yeroo barreessu gara warra Ibrootaatti yeroo barreessu isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtanidha. Yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan, amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu hin barbaachisne. Maal isin barbaachise? Dubbii isa gara jalqabaayyuudha. Waan irraa eeguu qaba Phaawulos warra Ibrootaarraa. Amantoota kanarraa waan eegu waan qabuuf yeroo sanatti garuu waan isaan irraa eegu iddoo kana guddatanii iddoo kana ga'aniiru jedhe iddoo yaadu sana yeroo argu yeroo achitti isaaniin dhabu isin ammayyuu guddatin jirtu. Silaa yeroo kana barsiisota ta'uutu isin irra ture. Isin ammayyuu garuu warra isin barsiisu barbaaddu dubbii gara jalqabaayyuu nama isin barsiisu barbaaddu. Maal taatan waan jedhu fakkaata. Maaltu ta'e? Maaliif hin guddan? Maaliif hin geeddaramne? Wanta jedhu barbaada. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniitu. Ijoolleen keenya yeroo nyaata jabaa nyaachuun isaanirra jiraatutti aannan duwwaa yoo dhugu ta'e maal ta'an jennee dhiphanna. Iddoo kanatti Phaawulos waan akkas jechaaru natti fakkaata. Ammayyuu isin ijoolleedha. Ammayyuu aannan isin barbaachisa. Isin garuu kan nyaachuun isinirra tureete biddeen jabaa ture. Isin ammayyuu aannanuma duwwaa dhugaa jirtu. Iddoon isin yaade sana hin jirtanii. Iddoo kana ga'uutu isinirra ture. Isin garuu iddoo sanatu hin ga'in jirtu jedheetti dubbata. Namni aannan hin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isaan barsiisu hin hubatu. Akkamitti akka Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraachuun isinirra jireenya qajeelummaa yoo namni isa barsiisu hubachuu hin danda'u. Maaliif mucaa waan ta'eef isayyuu isin barsiisuu hin dandeenye. Sadarkaa sana hin ga'in jirtu. As ga'uuti isinirra ture ammayyuu isin hin ga'in jirtu. Akka ijoollee ammayyuu aannan barbaaddu jedhaan. Keessa jirra laata? Bara meeqa mana Waaqayyoo keessa jiraanne laata saba Waaqayyoo? Mee dubbii kana keessatti of ilaalu. Waaqayyo maal nuun jedha har'a? Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Gara warra Qorontositti immoo yeroo barreessu ani yaa obboloota koo
akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadheedha. Akka maalittan isinitti dubbadhee isin amantanii Kiristoosiin fudhattaniitu. Garuu ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniitti Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadhee. Akka warra yaada foonii silaa isin akka warra yaada hafuuraatti jiraatan akka warra yaada hafuuraatti deddeebi'an ta'uutu isinirra ture. An garuu akka sanatti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Maaliifi ammayyuu isin kan foonii keessanii duukaa bu'aa jirtu. Ammayyuu isa dhiiftanii dhuftan duukaa bu'aa waan jirtaniifi akka warra yaa hafuuraan geggeeffamanii jiraatanitti isinitti dubbachuu hin dandeenyeedhaan. Malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'anitti isinitti dubbachuudhaaf hin dandeenye. Maaliif jireenyi keessan deddeebiin keessan yaada foonii duukaa bu'ee jiraadha. Ammayyuu akkuma warra biyya lafaatti yaaddu. Ammayyuu jireenyi keessan akkuma yaada fooniitti akka warra yaada biyya lafaattiidhaan. Garuu maalirraa eega ture akka warra hafuuraan geggeeffamanii jiraatan akka isaan jiraatan irraa eega ture. Isaaniin garuu akkas ta'e isaan hin argine. Aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtanii ammumayyuu hin ga'in jirtu. Yeroo sana aannan isinii kennuun irra ture aannan isiniif kenneedha. Ammayyuu tun ga'in jirtu ammayyuu aannan barbaaddu. Nyaata jabaatti darbuu hin dandeenye isineedha. Isin ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'anii hinaaffaaniif qoccolloon erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutaniin mitiiree akka yaada namaattis jiraattu mitiireedha. Akka maalitti akka yaada namaatti jiraattu mitiireedha. Akka yaada Waaqayyoo yookiin immoo akka fedha Waaqayyoo akka fedha hafuuraa akka jireenya hafuuraa jiraattu tun ta'in akka yaada namaatti jiraacha maalaas kadiya. Akka yaada namaatti jiraattu isin ammayyuu ijoollee Waaqayyoo taatanii mana Waaqayyoo keessa jiraattanii wangeela dhageessanii ammayyuu jireenyi keessan yaada foonii duukaa bu'aa jira jechaaniira. Isin gidduu ammayyuu hojii fooniitu mul'achaa jira. Hinaaffaati isin gidduu jira. Qoccollooti isin gidduu jira. Wanta warra biyya lafaa gidduu jirutu isin gidduu jira. Ammayyuu hin geeddaramne isin. Ammayyuu mucooliidha isinii ittiin jedha. Warra Qorontoosiin immoo yeroo dubbatu. Kanaaf iddoo isiniif yaadame sanaa hin ga'in jirtu. Iddoon itti isin yaadetti isin hin argine ittiin jedha. Egaa. Eessa jirra nuti immoo har'a? Waaqayyo wanta nurraa eegu qaba. Iddoo Waaqayyo nu eegu sana ga'uudhaa fi jireenya keenya keessaa jireenya hafuura keenyaa akkamitti sooruutu nurra jiraata. Isa kamiin nyaachisaa jirra isa jedhutti dhufuudhaa fi fakkeenyaa fi namni tokko muka akaakuu tokko yoo dhaabee muka isa tokkotti bishaan torbanitti yoo naqee isa kaanitti immoo nyaata akaakuu adda addaa yoo kennee fi bishaan yeroodhaan eegee yoo itti naqe muka sanni kunuunsee nyaata isa barbaachisu kenneefitu caalaa guddata. Isatu ija godhata. Isatu namaaf eebbata. Egaa jireenya keenya keessas jireenya hafuuraaf jireenya fooniitu jira. Jireenya keenya isa kamiin caalaa nyaachisaa jirra saba Waaqayyo. Jireenya foonii keenya guyyaatti si'a 3 yookiin immoo isa caalaayyuu nyaachisna. Baay'ee nyaata fillaafi orgaanikii jenna, veejiteebilii jenna, ashaboo laganna, shukkaara laganna, qibaatii laganna. Maaliif hin eegganna dhanna keenya kana? Eeggachuun nurra hin jiru miti. Waaqayyo akka eeggannuuf nuu kenne dhanna keenya. Garuu isa kam yaadi keenya isa kam duukaa jira? Isarra darbineeyyuu immoo eksersaayisii hojjenna jireenyi keenya kun akka cimuuf. Isarra darbineeyyuu immoo bashannana geessina. Wanta isa gammachiisu, muuvii isa gammachiisu, waan isa gammachiisu gurra keenyatti waan tolu dhaggeeffanna. Kan biyya lafaa funaannee dhaggeeffachaa oolla. Yeroo keenya caalaa isa kan foon keenya gammachiisutti dabarsina. Isuma nuyi caalaa nyaachisnetu jireenya keenya keessatti guddachaa adeema. Yoo jireenya foon keenya caalaa nyaachisna ta'e jireenya foonii ija fooniitu nu keessatti guddachaa adeema.
Yoo jireenya hafuura keenya caalaa nyaachisne immoo jireenya hafuuraa ija hafuuraatu nu keessatti guddachaa deema. Kiristoos akka ittiin guddannuuf hafuurri keenya akka ittiin guddatuuf sagalee dubbii isaatii nuuf kenne Waaqayyo. Hafuura isaa nuuf kenne Waaqayyo. Ani buddeen jireenyaa ta'e Yohanis 6:34 irratti maal jedha? Ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Kiristoos dubbiin sagalee isaa ana buddeenni jireenyaa, ana bishaanni jireenyaa, anatti kan dhugu, anatti kan nyaatu hin beela'u hin dheebotu. Haleluuyaa. Waaqayyo jireenya hafuura keenya akka nuyi soorru barbaada. Yoo jireenya hafuura keenyaa soorre malee gara inni itti nu barbaadu sanatti, gara inni itti nurraa eegu sanatti, gara isa mataa nuuf ta'e sanaatti guddachuu hin dandeenyu. Waaqayyo immoo kan inni nurraa barbaadu akka nuyi gara isa mataa nuuf ta'e Kiristoos sanatti akka nuyi guddannudha. Yoo jireenya foon keenyaa soorra duwwaa yoo ta'e jireenya foon keenyaatiin maalummaa keenya yookiin jireenya andha keenya gabbisna malee jireenya foon keenyaa sooruun gara Kiristoositti nu guddisuu hin danda'u. Yeroo jireenya foon keenyaa soorru jireenya hafuura foonii keenyaatu akkuma inni warra Qorontosiin jedhee wanta foonii ija foonii keessanatu jireenya keenya keessatti guddachaa, jireenya keenya keessatti mul'achaa, yaada keenya keessa, afaan keenya, jireenyi keenya isa foonii sana calaqqisa jechuudha. Namni keessa isaa isa guute waan hojjetuuf, isa waan dubbatuuf jireenya hafuuraa ija fooniitu nu keessatti guddata. Kanaaf wanta nuyi caalaa nyaachisnetu jireenya keenya irratti mo'aa jechuudha. Muka sana torbanitti yoo bishaan obaasne muki sun hin gogu. Garuu mukuma ta'ee jiraata. Maqaan isaa muka garuu gogaas miti. Maaliif bishaanitti nanna waan ta'eef. Jireenya hafuuraa keenyatti torbanitti si'a tokko eegne bishaanitti nanna yoo ta'e. Torbanitti si'a tokko eegne maqaadhuma amantii sana ofirratti eeguudhaaf waldaa dhanna yoo ta'e, kiristaanummaa sana ofirratti eeguudhaaf torbanitti si'a tokko waldaa dhanna yoo ta'e akkuma muka sanaa taana jechuudha. Mukichi yookiin guddatee gaaddisa namaaf hin ta'u, mukichi yookiin guddatee ija baafatee warra kaaniif nyaatan ta'u mukuma ta'ee ta'a jechuudha. Maal taane jiraachaa jira nuyi? Waaqayyo garuu dubbiin sagalee Waaqayyo inni bara keenya guutuu nuyi dhageenya garuu maal nurraa eegaa? Gara mataa isa nuuf ta'e gara Kiristoositti akka nuyi guddannu Waaqayyo nurraa eega. Akkuma nu ijoollee keenya irraa guddina eenyu Waaqayyos guddina nurraa eega. Kan nuyi guddannu immoo midhaan jireenyaa, bishaan jireenyaa isa ta'e dubbii sagalee Waaqayyo sana akkuma guyyaatti si'a 3 foon keenya nyaachisnu jireenya keenya hafuuraas akka nuyi nyaachisnu barbaada Waaqayyo. Yeroo isa nyaachisaa deemnu yaadi keenya waa'ee hafuuraa yaada. Arrabni keenya wanta gaarii dubbata. Jireenyaan Kiristoosiin fakkaachaa deemna jechuudha. Yaadaan waan hundumaatiin gara Kiristoositti guddachaa arrabni keenya geeddaramaa, jechi keenya geeddaramaa, wanti nuyi yaadnu geeddaramaa, wanti nuyi ilaallu geeddaramaa, wanti nuyi dhaggeeffachuu barbaadnu geeddaramaa, adeemsi keenya geeddaramaa, amalli keenya geeddaramaa. Fedhii keenya geeddaramaa, miiri keenya geeddaramaa, jireenyi foon keenya nu keessatti, hawwii foonii nu keessatti xinnaachaa, inni kan hafuuraa immoo nu keessatti guddachaa adeema. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Gara warra Ibrootaa boqonnaa 5 Galaatiyaa 5:19 irratti ija fooniif ija hafuuraa kan jedhutu jira. Ija hojii foonii jedheetu wanta 11 dubbata. Ija hojii foonii yeroo jireenya foonii keenya soorrugaa wanta 11 kun jireenya keenya keessatti mul'achuu, jireenya keenya keessatti guddachuu, jireenya hafuura keessaa nu baasaa adeemaa jechuudha. Yoo jireenya hafuura keenyaa soorre immoo ija hojii hafuuraa kanatu wanta sagal kaa'ee jira. Isa kanatu jireenya keenya keessatti guddachaa adeema jechuudha. Gara Kiristoosiin fakkaachuutti guddachaa adeemna jechuudha. Yoo jireenya hafuura keenyaa caalaa nyaachisne. Isa kamiin caalaa nyaachisaa irraree har'a? Maal nyaachisaa irraree? Torbanitti si'a tokko nyaachisnaa jireenya hafuuraa keenya.
moo galgala yaa Waaqayyo nagaan na oolchite nagaan nu bulchiidha Nyaachisaa. Maal Nyaachisaa irra jireenya hafuura keenya. Egaa maal jedha sagalee Waaqayyo warri asuma irratti Galaatiyaa irratti warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada isaanii yaada foonii hawwa foonii fedhasaas fannisaniiru. Maayidha yaada foonii fannisaniiru. Wanti isaan yaadan waa'ee waan hafuuraati. Hawwiin isaanii waa'ee fooniitu hin ta'in waa'ee waan hafuura hawwu. Ganamaaf galgala hawwiin isaanii waa'ee hafuura Waaqayyooti, waa'ee hojii Waaqayyooti, waa'ee ulfina Waaqayyooti. Yaadi isaanii Kiristoositti hidhamee jira. Fedhi isaanii wanti isaan fedhan waa'ee fedha hafuuraati, waa'ee hojii Waaqayyoo. Paaraas kalabadiya nama gaano. Kanaaf warri Kiristoos ta'anii waa'ee yaada foonii hawwa foonii fedha foonii fannisaniiru. Haaleluyyaa. Kan keessatti guddachaa jiru isa kana yeroo fannisanii hawwi yaada hafuuraa fedha hafuuraa hawwii hafuuraatu keessatti guddata jechuudha. Isa kan foonii yeroo fannisnu kana barbaada Waaqayyo. Isa kan foonii yaada isaa hawwa isaa fedha isaa hunduma akka nuyi fannisnu barbaada. Warri kan Kiristoos ta'anigaa isa kana fannisaniiru. Haaleluyyaa. Fannisneerraa hin fannisne taanaan Waaqayyo akka nuyi fannisnu barbaada gaharra. Ani hin fannisne taanaan hawwa fooniin keessa jira taanaan fedha isaatuun yaada fooniin keessatti guddachaa jira taanaan Waaqayyo akkan kana fannisu barbaada. Akkan baadhee adeemuun barbaadu Waaqayyo. Maaliif? Akkan ilma isaatti guddadhu waan barbaaduuf. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Erga Yohanis 4:7 immoo maalidha? Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiitti ija jabina qabna. Maal keessatti? Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuu keenyaan jedha. Haaleluyyaa. Akkamitti jiraachuun nurraa eegama obboloota koo? Akka Waaqayyo itti jiraachuun nurraa eegu ilmaan isaarraa kan inni eegu akka Kiristoos jiraatetti akka nuyi jiraannu nurraa eega. Maaskaalaa ba'iidhan. Ameen. Haaleluyyaa. Wanta nurraa eegu qaba Waaqayyo. Jireenya biyya lafaa kana keessa irraa jiraannu akka Kiristoos jiraatetti akka nuyi jiraannu nurraa eega Waaqayyo. Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuu keenyaan akkamitti jiraachuu keenyaan akka Kiristoos biyya lafaarra jiraatee egzaampilii nu ta'e fakkeenya nu ta'e ilaa ijoollee koo akka kanatti jiraattu. Ilaa ijoollee koo karaa kanarra adeemuun isiniif ta'a jedhee deemsa deemee nu agarsiise, jireenya jiraatee nu agarsiise, hojii hojjetee nu agarsiise, dubbatee nu agarsiise. Nutti agarsiise akkuma isaatti jiraachuu keenyaan Waaqayyo nu gargaaru akka Kiristoositti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo anaan na gargaaru waanan dubbadheef akka sanatti jiraachaan jira jechuun Waaqayyo nu gargaaru. Haaleluyyaa. Waaqayyo akka Kiristoos Yesuus jiraatetti akka nuyi biyya lafaa kana keessa jiraannu barbaada. Jireenya hafuura keenya jireenya foon keenya hojii foonii hundumaaf fannisne jireenya hafuuraa keenya akka nuyi sooru ganamaa galgala waa'ee hafuuraa akka nuyi yaannu barbaada Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf maal jedha? Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessan jirre akka aannanii sanaa dharra'aadha. Maayidha gara birootaatti yeroo barreessu akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti nuun jedha. Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan garaa haadha keessaa ba'anii ijoolleen aannan barbaadu. Beeku ittiin dhalatan keessa isaanii jira jechuudha. Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti wanti isaanii afaan isaaniitti bubbu'u hundumtu waan nyaataatti fakkaata ijoolleen. Akka sana aannan barbaadan isinis fayyina keessaniif ittiin guddachuudhaafidha. Maaliif?
fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf, gara Kiristoos Yesuusitti ittiin guddachuudhaaf, gara fakkaatti ilma kootitti ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessan jirreedha. Haleluuyaa. Maal dharraa? Dubbii hafuuraarraa, dubbii biyya lafaa miti, dubbii foonii miti, dubbii namaa miti, dubbii hafuuraa sana isa haxxummaan keessan jirree akka aannanii sanaa dharraadha. Maal gochuudhaaf? Ittiin guddachuudhaaf. Gara itti yaade sanatti, gara akeekatiniif qabu sanatti, gara ilma koo Yesuus Kiristoositti ittiin guddachuudhaaf dubbii isa haxxummaan keessan jirre sana isa yeroo hundumaa dharraadha. Haleluuyaa. Egaa obboloota koo, isa kamiin caalaa nyaachisaa irra? Maal nyaachisaa jirra? Isanuu caalaa nyaachisnetu jireenya keenya mo'ata waan ta'eef, isanuu caalaa nyaachisnetu jireenya keenya haala waan ta'eef, isanuu caalaa nyaachisnetu jireenya keenya fudhata dhuunfata waan ta'eef, kottaagaa jireenya hafuura keenyaa caalchisne nyaachisna. Kottaa fedha foonii, hawwasaa waan hundumaa fannisnee ija hafuuraa godhachuu jalqabna. Barri nuyi mana Waaqayyoo keessa jiraanne, barri barootni nuyi mana Waaqayyoo keessa jiraanne, akkuma Phaawulos isaaniin dubbate, silaa yoona nyaata jabaa nyaachuu isinirra ture, ammayyuu isin garuu akka ijoollee nyaata aannan isin barbaachisedha. Waaqayyoo eessatti nu ilaalaa jira laata? Waaqayyo tokkoon keenya in ilaala. Eenyuun nyaachisaa jirraa? Isa kamiin caalaa nyaachisaa jirra? Akkuma muka sana yoo soora mukichi caalaa sanuu soora sun ija godhatu, jireenya keenya keessattis yookaan foon keenyaa yeroo hundumaa isuma nyaachisna ta'e, ija fooniitu nu keessatti guddachaa deema. Ija hafuuraa garuu nu keessatti xinnaachaa jireenyi keenya geeddarame akka jireenya foonii jiraachuutti kaanachuudha. Egaa Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti akka Kiristoos jiraatetti akka nuyi jiraannu, ittiin guddachuudhaafis akka ijoolleen mucaaree fudhalatanii aannan sana dharra'anitti dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessan jirre ganamaaf galgala akka nuyi dharraanu barbaada. Walitti dhufeenya keenya Kiristoosii wajjin cimsamne, hafuura Waaqayyootiin geggeeffamne akka nuyi jiraannu barbaada Waaqayyo. Ilmaan isaa hafuuraan geggeeffamanii akka jiraatan malee fooniin geggeeffamanii akka nuyi jiraannu Waaqayyoon barbaadu. Kanaaf egaa kottaa gara mataa isa nuuf ta'etti akka guddannuuf jireenya hafuura keenyaa caalchisnee hin nyaachisna. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hin kadhanna. Waaqa keenyaa, abbaa keenyaa, guddisnee si galateeffannaa. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Galgala kanammoo yaa Waaqayyo nutti dubbatte, ijoollee koo isa kamiin nyaachisaa jirtu nuun jette, eessa jirtu nuun jette. Iddoo silaa yaa Waaqayyo ga'uun nurra ture hin geenye, bara keenya guutuu mana Waaqayyoo keessa jiraanne, Waaqayyo bara keenya guutuu waldaatti deddeebine, garuu jireenyi keenya achiyyuu hin siqne. Ati garuu guddanne, safara Kiristoos, safara ilma kee biraa mataa isa nuuf ta'e sanatti akka nuyi guddannu barbaadda yaa Waaqayyo. Akkuma nu ijoolleen keenya yoo isaan guddachuu dadhaban garaan keenya gaddu, akkasuma nu ilaaltee nutti gaddaa jirta yaa Waaqayyo. Kanaaf anaaf obboloota koo nu gargaari yaa Waaqayyo. Hawwa foonii, hojii foonii hundumaa fannisnee Waaqayyo gooftaa hawwiin hafuuraaf jireenya hafuura keenya akka guddatuuf, jireenya hafuura keenya nyaachisu akka nuyi jalqabnuuf Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kenne. Iddoo jirru akka nuyi hubannuuf yaa Waaqayyo gooftaa ati nu gargaari. Hafuurri keenya jiraataan nu gargaaru yaa Waaqayyo. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, hooqubaaniif ililleen bara baraan siif haa ta'u. Ati Waaqayyo keenya, ati gooftaa keenya, ati abbaa keenya, ati abbaa keenya waan taateef ijoolleen kee akka isaan yaa Waaqayyo gooftaa ilma kee Yesuus Kiristoosin akka nuyi fakkaannu barbaadda gooftaa. Haleluuyaa. Jireenyaaf deddeebiidhaan yaa Waaqayyo biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannutti yaa Waaqayyo gooftaa akka nuyi isa fakkaannuuf fakkeenya goote biyya lafaatti nuuf ergite yaa Waaqayyo.
karaan irra adeemanirra akka nuyi adeemnuuf ati nu gargaari gooftaa. Wanta inni hojjete akka nuyi hojjennuuf nu gargaari gooftaa. Jireenya inni jiraate akka nuyi jiraannuuf nu gargaari yaa Waaqayyo. Fedha foon keenyaa duukaa buunee akka nuyi biyya lafaa kana keessa hin banne. Waaqayyo ganamaaf galgala foon keenya duwwaa sooruudhaan karaan keenya Waaqayyo karaa qajeelaarraa akka maqne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara hubannaa dubbii keetiitti nu fidi ati yaa Waaqayyo. Hafuurri kee nu haa gargaaru yaa Waaqayyo. Qubaa keenya hin dandeenyu ati nu gargaari. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ulfinni siif haa ta'u. Qubaanii fililleen siif haa ta'u. Waan nutti dubbatteef si galateeffanna. Yaa Hafuura qulqulluu waan nu barsiisteef galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Ilmaan kee yaa Waaqayyo gooftaa maccaa sirraa waan nu barsiisteef sirraa kan barataniin ta'u akkasuma jedhu yaa Waaqayyo. Hafuurri kee qulqulluu waan nu barsiiseef galanni siif haa ta'u. Sabarree kanatti immoo qabamnee akka jiraannuuf ati tokkoon tokkoon keenya nu gargaari. Hafuura Waaqa gooftaa koo bara baraan ulfinni bara baraan qubaan siif haa ta'u. Hafuura Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.